السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في كبجمتوتا جالتمتوتا أورميا انترناشنال بروكاستين أورميا انترناشنال بروكاستين الرا ودوك أبدي إسنيف دياد ودو وجين اندرارتو شاميتي أبولما مغرسا دبلتي أنغوني سديكوري جدوغاليسا بارتي بدادينا راروركم وتغافتما واجرا بارتي بدادينا أورميا أبو فقادو تسمى himanitti jiran bal'ina oduu kana akkatti aanutti isiniif dhiyeessina. Obbo Lammaa Magarsaa dabalatee aangaa'onni sadi koree jiddugaleessa paartii badhaadhinaa irraa dhoorkamuu itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa Oromoo obbo Fiqaaduu Tasammaa ibsanii jiran. Ibsa itti gaafatamaan kun dilbata kalee OBN irratti kanneen aangaa'onni koree jiddugaleessaa paartichaa irraa dhoorkamuu isaanii obbo Lammaa Magarsaa adde Xayyibaa Hassanii fi Dr. Milkeessaa Miidhagaadha jechuun dubbate. Sababni aangaa'onni sadeen kunneen itti koree jiddugaleessaa paartichaa keessaa itti dhoorkamanis obbo Fiqaaduun himaniiti jiran. Obbo Lammaan kan andura yaada isaanii miidiyaa irratti ibsachuudhaan isaanii ni yaadatama. Saniin boodallee itti gaafatamummaa paartii itti kenne bahachuu waan hin jirreef koree jiddugaleessaa keessaa yeroodhaaf dhoorkamanii jiran jee. Akkasumas Dr. Milkeessaa Miidhagaa yaadaa fi ilaalcha isaanii paartii keessa ta'anii calaqqisiisuu osoo danda'anii alatti tarkaanfachiisuu isaaniitiin yeroodhaaf paartii keessaa dhoorkamuu isaanii himan obbo Fiqaaduun. Adde Xayyibaa Hassan ammoo bakka rakkooleen keessatti mul'ataa jiru keessatti maqaan isaanii waan ka'aa jiru. Dhimmi kun hanga qulqullaa'utti koree keessaa dhoorkamtee jiraachuu isii dubbatan obbo Fiqaaduun. Dhimma biraatiin hanqinni raawwii hojii aangaa'ota sadarkaa garaagaraa irratti argaman ilaalamu kan himan obbo Fiqaaduun. Kanaan wal qabatee hooggantoota sadarkaa aanaarra jiran 800 ol ta'aniif kanneen sadarkaa godinaa fi magaalotatti argamaniif 117 ta'an qulqulleessuudhaaf yaalamaa jiraachuu isaanii ibsan. Walumaa galattis paartiin Bilisiginnaa Oromoo koree guyyoota lamaaf haala yeroo irratti gaggeesseen qabsoo paartichaa akka naannoo fi akka biyyaatti gad fageenyaan qorachuu isaanii ibsan obbo Fiqaaduun. Haaluma kanaanis aangaa'onni sadarkaa hanga ammaatti olaantummaa argatan raawwii hojii isaanii qoratamuu himaniiti jiran. Haaluma wal fakkaatuunis dubbi himaa waajjira paartii badhaadhinaa obbo Taayyee Danda'aa game isaaniitiin aangaa'onni sadeen miseensummaa koree jiddugaleessaa paartichaa keessaa dhoorkamuu fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansaniiti jiran. Kana malees qulqullina ilaalchaa raawwii hojii fi qulqullina harka ilaaluu caasaa mootummaa qulqulleessuuf kallattiin kaa'ameeti jira jaa. Bilisiginnaan kasaaraa siyaasaa keessa galanii jiran haasawa Shimallis Abdiisaa bubbule tokko gad baaseeti jirti. Guyyaa kaleessaa sagaleen iccitiin waraabame baheeti jira. Maaliif waraabame maaliif amma gadhiifame kan jiru bal'ina oduu kana akkatti aanutti isin biraan geenya. Bilisiginnaan kasaaraa siyaasaa keessa galtee jirti. Haasawa Shimallis Abdiisaa bubbule tokko kan gabbaaste akkana jaa. Nuyi fedhii uummataa hin goona dhimmoota Oromoodhaaf qabsaa'u irratti hojjetaa jirra. Mirga abbaa biyyummaa mirkaneessuuf Oromoon Bilisiginnaa keessatti akka aangeeffamuuf hojjetamaa itti bobbaanee jirra. Gaafii afaan Oromoo deebisnee afaan federaalaa godhuu gaafiis wixinee labsii kaabinee federaalaatiif dhiyeessuudhaaf qophoonee jirra. Dhimma Finfinnees tooftaa adda ta'een irratti hojjechaa jirra. Kanaas kan goonu tokkoffaa Oromoon baay'inaan itti galchuudhaan lammaffaa teessoo mootummaa federaalaatti bakka saditti qooduudhaan carraa diinagdee bakka biraatti uumuudhaan magaalaa guutumaan guututti to'achuudhaan ofitti deebisna. Nuhi warri Bilisiginnaa ijaarsa mootummaati jirra. Afaan hojii federaalaa afaan 5 goona. Afaan Affaar, afaan Amaariffaatii fi afaan Oromoo, afaan Somaalee fi akkasumas afaan Tigree goona. Mee maaltu mala? Kun hundi utuu dhugaa ta'uu mootummaan Abiyyi fedhii uummata alatti hojiitti hiikuudhaan raawwachiisuu hin danda'u. Kana hunda seeraa fi heera Oromiyaa fi kan biyyaatti otoo hin kabajin hojiitti jijjiiruu hin danda'u. Uummata Oromoo irratti aangoo itti gaggeessinaan haala dimokiraatawaa ta'een utuu hin argatin kan hojiitti hiikuu danda'a. Qabatamaan ammoo kana dhiisaatii qabalee tokko tasgabbeessanii nagaan bulchuu hin dandeenye. Guyyaan guyyaatti Oromoo fixaa Oromoo akka diinaatti ofirraa haleelaa jira. Garuu kun hundi dhugaa miti. Hundi isaa soba. Miseensota isaanii amansiisuuf gaafii uummata isaanii gaafatuuf deebii dhabuudhaan warra irriiba dhabaa ittiin sossobuuf ta'a malee dhugaan tokkoof keessa
hin jiru. Akka tooftaa siyaasaatti yoo ilaalle jara kana sobanii sossobaan biyya bulchuu furmaata hin ta'u. Afaanota afaan federaalaa akka ta'an kan filataniis ulaagaa maal irraa kaaniiti. Ummatoonni naannoo kaabaa kan akka Sidaamaa, Walaayittaa, Hadiyyaa, Kambataa fi Gamoo, Silxee, Guraagee kan kana fakkaatan hundi isaanii lakkoo isaan ummata naannoo Affaar irra guddaadha. Garuu maaliif kan isaanii dagatame haqaa fi mirgoota sabaa fi sablammootaa irratti maaliif xiyyeeffatamuu oolan? Shimallis siyaasni tonkoliidha, siyaasni qumaara ja'a haasawa inni godhe kunis tonkolii fi qumaara akka hin taane akkamitti beeynaree? Tonkolii isaa dugda Oromoo irra dhaabbatanii aangoo irra of tursiisuuf dalagaa jiran akka hin taane akkamitti beeyna? Haasawa kunis qumaara isaan Oromoo diiguudhaaf itti taphachaa jiran akka hin taane maaliin beeyna laata? Sobni sossobbiin kijibaa akka tooftaa siyaasaatti itti fayyadaman jiraachuu isaanii silaa innummaan sirritti ibsee jira. Ergamtuu ta'uu isaatiis inumaatu sirritti kan nu caalaa beeku hin jiru jedhee nuuf mirkaneessee jira. Warra isaan ergatuutu jijjiirame malee arraas ergamtoota ta'uu isaanii nutti himame. Ammaas ergamtoota nafxanyaa akka ta'an haasawaa fi gocha isaanii lafarratti qabatamaan arginu caalaa ragaa barbaachisaa tokkollee hin jiru. Oromoon haqa qaba. Qabsoon Oromoo qabsoo dhugaa fi haqarratti hundaa'e gaafii mirga Oromoo gaafate gaafii qaannawanii fi sagalee gad qabanii hasaasanii walitti dubbatanii miti. Gaafii Oromoo gaafii seeraan alaa ta'e miti. Gaafii ofiin of bulchuu, gaafii hiree ofii ofiif murteeffachuu, gaafii walqixxummaa, gaafii dimokiraasii, gaafii abbaa biyyummaa kunneen hundi gaafii siyaasaa isa haqa ta'uu dabranii gaafii seeraa heera mootummaa keessatti fudhatama argatan sirna hojiitti hiikamuuf ammoo haala dimokiraatawaa ta'een murtoo ummataa eeggachaa jiranidha. Mirga Oromoo kana dhooysuudhaan tonkoliidhaan gara siyaasaa biyyattiitti godhame fiduu miti. Mirga sabaa seeraan ifatti mirkanaa'ee jiru kana hojiitti hiikuu dhiisanii guyyaan guyyatti ummata ajjeesuu, hidhuu, dararuun, hiraarsaa oomishaa fi mana irratti gubuu osoo jiranii kijiba isaanii kan akka tooftaa akka abshaalummaatti itti fayyadamanidha. Ofii isaaniin ummata Oromoo burjaajjeessuuf yaaluun salphinaa fi fafa. Haasawa Shimallis kun kan yeroo ammaa kanatti gallakkifameef waanuma tokko qofaa fi mormii ummanni Oromoo itti jiru qabbaneessuuf mormii ummata ajjeecha artist Hacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu hooggantoota siyaasaa Oromoo booda keessa jiru kana dhaabsisuuf xiyyeeffannoon isaas kaka'iinsa ummataa gad buusuuf tooftaa haaree ajandaa ittiin jijjiiruudha ta'uu isaati. Warri finxaalee siyaasa nafxanyaa olii gad ooftu kunis haasawa Shimallis kana qabattee kan maraattu. Haasawaan Shimallis kun dhugaa ta'ee otoo hin ta'in dubbii kanaan sammuu Oromoo qabachuudhaan ummata Oromoo ija isaanii mormii amma itti jiru irraa akka kaasu godhuu fi kanaan ajjeecha artist Hacaaluu Hundeessaa irraanfachiisuu fi hidhaa fi dararaa hooggantoota Oromoo irra gahaa jiru kana dagachiisuudhaaf olola bilxiginnaan Oromoo irratti bante kana akka dura hin dhaabbanne yaada ummataa jalaa maqsuu fi kan hojjetamaa jiru. Lolaatu nutti jira. Oromoo diinaatu wal waamee itti roorrisaa jira. Abiyyiitu Oromoo cabsuuf karoorfate nafxanyaa wajjin dalagaa jira. Bilxiginnaatu ummata Oromoo akka diinaatti jedhee ibse barreeffamaan lafa kaawwatee godhee nurratti bobbaasee jira. Bilxiginnaan caasaa nafxanyootaa, bilxiginnaan diina Oromooti. Shimallis ergamtuu diina Oromooti. Oromoo yoomiyyuu hin dagattu. Qabsoon itti fufa hanga abbaan biyyummaa nuuf mirkanaa'utti jechuudhaan rogeessi siyaasaa beekamaan Saggaayee Araarsaa dubbatanii jiran fuula feesbuukii isaarratti. Shaashamannetti namoonni mankuusaa keessatti hidhaman seeratti hin dhiyaanne jechuun jiraattonni magaalaa Shaashamannee komataniiti jiran. Bal'ina oduu kana Faamii Ahmadu qindeesse. Ajjeechaa wallisaa Hacaaluu Hundeessaa hordofee magaalota Oromiyaa hookarri jabaan keessatti uumamee lubbuun namaa akkasumas qabeenya hedduun keessatti manca'e keessaa tokko Shaashamanneedha. Hokkara kana hordofuun magaalattii keessatti namoonni hedduun kan hidhaman yoo ta'u, namoonni kanneen mana murtii dhiyaachaa akka hin jirre maatiin ni komatu. Mana kuusaa manneen barnootaa fi galma walgahii keessatti illee otoo hin hafin jumlaan bakka tokkotti hidhamuu fi reebamuu haala fayyaa isaanii gaaga'uu keessa jiraachuu maatiin isaanii dubbataniiti jiran. Abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa garuu namni
seeratti otoo hin dhiyeeffamne akkanumaan hidhamee jiru akka hin jirre dubbata. Akka Kintaalaatti magaazinatti dachaasanii nama hidhaa jiru. Ja'an jiraataan magaalaa Shaashamannee ijoolleen isaanii lama jalaa hidhaman. Ijoolleen isaanii lamaanuu mana duraan biiraan itti kuufamu keessatti hidhamanii akka jiran hima namni kun. Manni kuusaa kun akka isaan ja'anitti magaalaa keessa ganda Duwwaa 5 keessatti kan argamu yoo ta'u namoonni achitti hidhamaa jiran hanga gara nama 600 ta'u ja'an manguddoon kun dubbatan. Ilmaan isaanii gaafachuuf wayita achi deddeebi'anitti namoonni dhukkubsatanii achi keessaa baafamanii mana yaalaa yeroo geeffaman argeetiin jira kan ja'an manguddoon kun nageenyi ijoollee isaanii akka malee akka isaan yaaddeesses ni dubbatan. Ijoolleen isaanii lachuu magaalicha keessatti erga qabamanii guyyoota 20 ta'us dhaddacha mana murtiitti akka hin dhiyaanne himu. Akkuma Kuntaalaatti magaazinitti ol oofanii achi ciciisuu namni hidhame hin bo'u ja'aniiti jiran. Jiraataan magaalattii biroo maqaan isaa sodaa nageenyaaf akka hin dhaamne gaafate tokkos obboleessi isaa umrii ganna 28 mana kuusaa keessatti hidhamee akka jiru hima. Seeratti akka dhiyeeffamuu fi gaafatanillee deebii sirrii akka hin arganne dubbata. Obboleessi isaa hojii humnaa hojjetee ijoollee isaa bulchaa akka ture hima. Inni hidhamnaan maatiin fi ijoolleen isaa wajjin rakkataa akka jiran hima. Dirree Dhawaa keessatti ogeessonni fayyaaf hojjetan dhaabbilee fayyaa keessa deeggarsa kennaa jiran 21 koronaa vaayirasiin qabamuu isaanii qindeessituun dubbi himtuu biiroo fayyaa magaalichaa Sintaayyoo Dabbasaa himteeti jirti. Bal'ina oduu kana Faamii Mahmad qindeesse. Dirree Dhawaatti ogeessonni fayyaa COVID-19 hin qabamuu yaaddoo guddaa uumee jira. Dirree Dhawaatti ogeessonni fayyaa fi hojjettoonni dhaabbilee fayyaa keessatti deeggarsa kennan 21 koronaa vaayirasiin qabamuu isaanii qindeessituun dubbi himtuu biiroo fayyaa magaalichaa Sintaayyoo Dabbasaa himaniiti jiran. Akka qondaalli biiroo fayyaa kun je'utti ogeessonni fayyaa kanneen bakka hojii isaaniitti kan vaayirasichaaf saaxilamanidha jedha. Bulchiinsi magaalaatis ogeessonni fayyaa vaayirasichaan qabamuun isaanii hojii dhibee kana ittisuu dadhabsiisa mala sodaa jedhu qabaachuu dubbatti adde Sintaayyoon. Bulchiinsi magaalichaas wantoota koronaa vaayirasii ittiin ofirraa ittisuu gargaaran ga'umsa ogeessota kanaaf dhiyeessaa jiraachuu ibsu hanga ammaatti hirrina akka hin qabne dubbatti. Dirree Dhawaatti hanga ammaatti namoota 8,000 koronaa vaayirasiin qorataman keessaa kanneen 500 ol ta'an irratti argamee jira. Namoonni 20 ammoo sababa dhibee kanaatiin lubbuu isaanii dabareeti jira. Talagaa daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma fakkaata kan gama ogummaa teknikaatiin naa wajjin ture hanga amma Bayaan Abduu Jalil hanga oduu biraatiin walitti deebinutti nagayaan nuuf tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.